Sabru, Baro Tumsa, Oromo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsaa Addoo. Waan onkololees diddama furiitiif diddami shaniitiif guyyaa forfannaa lamaan sadii qopheesse. Waan dhiyootaan hojjanna keessaa tokko kriteerineetti sanitti himan ansoo haala keetti nu dhiyaadha. Tafilannoo Ameerikaa dhiyaachuu jirtuutiin jalqabna. Walaala bu'uun koronaa qabattee jirtu duula filannoo biyyattii keessatti geggeessamaa jiru irratti iddoo ijoo kan qabatee jiru yoo ta'u filannoo sadaasa sadii geggeessamaa jiru keessatti illee akka durii addaddummaa ilaalcha siyaasaa tuun taane ejjennoon dhimma kanarratti jiru murteessaa akka ta'uuf deemu dubbatamee jira. Gabaasaa Richard Greeniif Meegan Daazor ergan soraatu dhiyeessa. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yoo tana maanguddoota Floriidaatiin wal turfelleetti bari koronaatti mo'annu yaayyuu ba'ee jedheetiin irdeebi ammallee dubbate. Qorsi dhiba kanaallee harkaan gaachuu jirraa jedhe. My message to America's seniors today is one of optimism. Ergaan maanguddoota Ameerikaatii qabu abdii fi ufitti hirkachuu. Dadhabbiin keessa lafatti hin banne if abdii gama mul'ata itti dhiyaachuu jirraa jedhe. Namni Tiraamp waliin dorgomu Joo Baayiden immoo Tiraamp balaa vaayirasii koronaa kan Ameerikaatti addachaa deemuu jiru kana akka waan laaftuutti ilaaluu jiraa jedha. Turn the corner. My Lord. It's not disappearing. In fact, it's on the rise again. Arati jijjiirra waaqafi bittasummaa akkuma jedhan kaan akka raallee caala dabalaa deemuu jiraa jedha yoo waan vaayirasii koronaa dubbatu. Ameerikaatti nama 200,020 caalaatti koronaa kanaan lubbuu dhabe. Akka Yuunivarsiitiin Ameerikaa Johns Hopkins gabaasa baaftan jettetti akka ogeeyyooti jedhanitti vaayirasiin kun ajanda silaa namni irratti mari'atu. Akka gabayaa walaabaa fa'a dhimma baqataa caasa fayyaatii fi mirga ulfuufirra baasuu fa'anii duubatti hambisetti ajandaan guddaan kam koronaa kan ta'u jira. Akka vaayirasii kanaan to'atanii fi jireenya Ameerikaan laafuu dhowwaniin irratti paartiin Ameerikaa bulchitu lamaanuu Rippaabilikaanii fi Demokiraatii yaada mataa ofii qaban. Irra wal falamanillee. Falamuun tanaan filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa sadaasa sadiitti yaa'utti jiran. Akka durii illee caal wayyeessuuf itti jira. Kana keessa hojii uumuu fi teekinooloojii jabeessuufaatti keessa jira. Galma daawwitee Naayiroobii erga. Keeniyaan tajaajila mootummaa biyyattiitiin uummataaf kennamu fooyyeffataa jirti. Dhuma torbee kana pireezidaantiin biyyattii Uhuruu Keeniyaattaa piroojeektiiwwan dargaggoota biyyattiitiin tajaajila mootummaa fooyyessuuf hojjetamaa jiran damee waajjira qabeenya bineensa bosonaa Keeniyaa kutaa bulchiinsa taayitaa beetaa jirutti argamuun ilaalanii jiru. Dubbii yeroo kana dubbataniinis Keeniyaattaan mootummaan akkas tajaajila kennu ammayyeessuun dargaggootaaf carraa hojii banuuf illee gaariidha jedhan. Dargaggoonni biyya jaallatan diinagdee biyya ammayyeessuu keessatti hirmaachuun guddina biyyaaf gaarii ta'uu eeranii ammas ogeeyyiin biyyattii maappii yookaan kaartaa qabeenya albuuda Keeniyaan qabdu agarsiisu qopheessaa jiraachuu ifoomsanii jiru. When it comes to mapping for the first time in our region the resources that akkas jedhu Keeniyaattaan maappiin naannoo keenyaa ka jalqabaa ka qabeenya uumamaa qabnu agarsiisu qopheessuu laalchisee yoo mootummaa waan kana qindeessuuf jedhatti kubbaaniyyaan biyya ormaa an maqaa dha'u hin feene takka hojii kanaaf shiilingii biliyoona 30 yookaan immoo doolaara miliyoona 2.7 ga'uu gaafate. Sanuu odeeffannoon biyya keenya harka biyya ormaatti kuufame. Odeeffannoo sana yeroo kam isa kamis akka argannu irratti aboo godhatanii ture kan qarshii agasii gaafatamne. Har'a garuu baasii dhibbeentaa 10 kana osoo hin baasin maappiin qabeenya albuuda biyya keenya keessa jiru agarsiisu amma ogeeyyii Keeniyaan qophaa'aa jira. Yoo wanti kun xumuramus qabeenyi dachee Keeniyaa keessa jiru bishaan, warqee, sibiilli gati jabeessi kamuu odeeffannoon isaan harka seena. Odeeffannoo sanas uummata keenya miliyoona 50 bifa akkamiitiin fayyadamuu goona kan jedhu ammoo irratti karoorfanna. Egaa hojiin kun martuu dargaggoota kanaan hojjetamee jedhu Keeniyaattaa yeroo dubbatan. And this is what will give us the opportunity to be able to develop that. Pireezidaanti Keeniyaattaan hojiin maappii kana qopheessuus bara dhufu kana akka xumuramus dabalanii ibsanii jiru. Itti aananii kan isaan dubbatan waa'ee lakkoofsa dhuunfaa mootummaan Keeniyaa lammiilee biyyattiitiif qopheessaa jirudha. Lakkoofsi mootummaa biyyattiitiin kennamu kan hundumaan hambaa jedhamu mootummaa Keeniyaa fi ogeeyyii biyyattiitiin kan gaggeeffamudha jedhan Keeniyaattaan. Lakkoofsa dhuunfaa lammii hundaaf akkasitti qopheessuun waan dinagdeen Keeniyaa gara ammayyummaatti saffisaan seenaa jiruuf ta'us Keeniyaattaan dabalanii himanii namoonni siyaasaa fi qaamoleen kaan garuu odeeffannoo kana lammiilee biyya alagaatti walitti qabaa jira kan jedhamee odeeffamaa jiru haalanii jiru. Lakkoofsi dhuunfaa kun yoo hojiirra oolu lammiileen biyyattii tajaajila mootummaarraa fedhan kamuu bakka tokkotti argachuu kan dandeessisu ta'uu kana keessas waan tajaajila kanaaf barbaachisan keessatti hirmaachuun dargaggoonni carraa hojii fi teeknooloojii wal baruu hedduu akka argatanidha. Keeniyaattaan kan jiran Keeniyaan bara 2020 miira lakkoofsa uummataa kan gaggeessitee turte yoo ta'u hojii lakkoofsa uummata biyyattii kanaaf kan hojiirra oolanii turan meeshaaleen hedduun biyyuma keessatti kan oomishaman ta'uu ministeerri infoormeeshinii fi teeknooloojii biyyattii alas beeksisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaa galma daawit Naayiroobii. Bata laager jedhaniini haroolee biyyi keessa jiran akka wanciifaa
jajjabeessanii misoomsuuf karoorri ba'e. Tunan immoo keessumattuu yoo naannoo haroo wancii jiru akka tokko gammachuu tokko tanaa jedhanii immoo akka lafteen irraan hin buqqifnee jedhanii shakkii qabanii jedha Nakoor Malkaa oduu achiin argeen. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa gidduutti argama. Bishaan miidhagaa bifa cuquliisaa uffatee gaarreewwan gidduu ciisuu fi naannoon isaa magariisa ta'e kun haroo wanciiti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ji'oota muraasa dura haroo naannoo Amaaraa keessatti argamu Gorgoraa jedhamuu fi naannoo saboota sablammootaaf uummattoota kibbaatti kan argamu haroo Kooyishaa wajjin haroon wancii karoora gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamuun akka misoomu yeroo ibsan akkas jedhanii turan. Wancii እጅግ ማራኪ የሆነ wanciin baay'ee kan nama hawwatu ga'umsa kennaa fi aartii kan mul'isu gaara magariisa bishaan qabu hojii amma tokko hojjechuudhaan Finfinnee irraa fageenya baay'ee dhiyoo ta'e irratti kan argamu waan ta'eef namootni hedduu sanbataaf dilbata dhaqanii bakka itti bashannanuu danda'an hawaasni naannoo carraa hojii argachuu fi hojii uumuutiin jireenya isaa akka fooyyeffatu kan carraa kennuu danda'u jedhan. Muummeen ministeera Abiy Ahmed kaleessa mana maree bakka bu'oota uummataatti argamanii gaaffilee miseensota mana maree irraa ka'eef yeroo deebii kennanitti haroo wancii wal qabatee waan jedhan qabu. Wancii እዚህ ጋር ነው ወንጪና ደንዲ ይባሉ wanciin kunoo asumatti argama. Wanciif dandii haroowwan jedhamantu jiru. Jidduu isaanii fageenya kiiloomeetira 21tu jira. Mee yaadaagaa wancii fi dandii jidduutti osoo tiraakii fiigichaa hojjannee maaraatoonii walakkaatiin kiiloomeetira 21 maaraatooniin guutummaa isaa immoo dhaqaa deebitaa jechuudha. Itoophiyaan biyya fiigichaa waan taateef biyya addunyaa sakamtu garana dhufee hin fiigne jedhan. Magaalaa Amboorraa kiiloomeetira 27 irratti kan argamu haroo wancii yeroo ni misooma jedhame miira itti dhaga'ame gaafannee turre jiraattota naannawa haroo wancii tokko tokko. Maqaan koo Beellamoo Zallaqaan jedha. Ani umriin koo nama waggaa 7. Doktora biyyi dhufanii biyya kana ilaalanii biyya kana misoomsa jechuudhaaf baay'ee biyyi kun itti gammadeeti, itti gaggabeeti, jaalateeti, jaalala guddaadhaan taqabbalee jira. Dassaaleen Galataan jedhama. Turjumaana Ikooturizimii miseensaa jechuudha. Baay'ee gammanne yeroo abbootiin keenya naa dhageenya abbootiin keenya nuti umurii keenya kanaan qaqqabne irraa woocii nan boowalisoo woocii wancii kun haamisoomu mangistuu lamaanan fakkeenyaaf innaa dhageenyu bakkeensaa bakka gaattiraa ciciisaa bakka jedhamu sana hoteela ofiisaatii dhufee bulee nan hojjedha jedhee deemee nuti abbootiin keenya jechuudha. Nutis ijoollummaan qaqqabne irraa baruma baraan dubbatama barum baraanii si'a baay'ee pirojektiin kun jalqabamee qayyafamee achumaan hafaa ture. Kana dhuguma taanaan nuti umurii keenya kanaan kana arginee misoomni kun galma taataanaan baay'ee gammannaa. Ayyaana lammaan jedhama. Haroo wancii misoomuu isaarratti baay'ee itti gammanne Dr. Abiy Ahmed biyya kana dhufanii biyya keenya kana ilaalanii jechaadha. Biyya miidhagaa kana sirriitti itti gammanne asirratti pirojektiin kun hojjetamuudhaaf itti gammanneerra. Masnad Maasuun jedhama. Pirojektiin kun inni baay'inaan oduudhaan nageenyu gammachuun itti agame. Garuu nuti hadha biti kan gammachuun kan itti agame. Mootummoota darban keessaa mootummoota hedduu dhufee mootummaa wayyaanee bicheetti biyya kana qaqqabe. Karoorri misoomaa haroo wancii kun mootummoota kanaan dura Itoophiyaa geggeessaa turan irraa kan dhiyaataa turee fi akka misoomu dubbatamaa ture jedhan. Kanaan wal qabatees shakkii qabnaa jechuun dubbatu. Mootummoonni hedduun isaanii dhufanii biyya kana irratti hojjenna jedhanii mootummaan hojjetan jiru garuu dhiisni kun dhufee dhiidhaan dhufee nan hojjedhaa isa kanas gammachuu gammanna malee hamma jaayina agarratti hamma xumura isaan agarratti wanti gammachnee wanni isaan hin jiru oduudhaan wanti gammannu hin jiru jechuudha. Mootummaan darban hundi isaanii nu soba waan ta'eef isheen jaayina agarre waan ta'eef hamma gaafa dhufee hojii kana eegalee wanti nuti gammannu hin jiru. Mangistiin baay'ee dhufee ilaalaa turu namni hojjaarra nu hojjetu. Gizee Sillaasee dhufanii ilaalaa turan. Dargiin ilaalaa ture. Misoomsana jechaa ture. Misooma kan nu argisiisan. Dhugumaan ta'uu laata jenneeti taxaraxarra. Mootummoonni gara darban Gizee Sillaasee irraa kaasee Sillaasee nama bakkee kana bulu bakkee nuti dhaabbannu kana jechuudha. Asitti kibbii Sillaasee jedhamaa dunkaana dhaabbatee fiddee kana bulanii jechuudha. Gizee Sillaasee irraa kaasee mootummoonni baay'een dhufaa turan. Hin dhufu ajaa'ibsiisanii hin hojjanna jedhanii dubbataniiti deemu achumaan hafu jechuudha. Sirna immoo ani umurii kootiin keessa baay'inaan keessa dabarse keessa sirna wayyaanee keessa soofatte si'a baay'eedha keessumaa moocii nan boowalisoo si'a baay'ee dhufe si'a baay'ee bajanni bajjatame hin qayyasuu achumaan badu hin jammaruu achumaan badu jechuudha. Ammas immoo inni kun dhugumaa laata dhuguma immoo Dr. Abiy dhufanii wanti nutti himaniiru waanni kun dhuguma tattamaan waanni kun hojjaarraa oolaa moo hin oolu isa jedhu shakkiin wanta keessa keenyatti ana bichaa osoo hin taane uummanni hundumtuu kanuma siin jechuu danda'a. Jireenyi qonnaan bultootaa naannoo haroo wanciin kan wal qabate ta'urraa kan ta'e
yaaddoo qabanis akkasitti ibsanii jiru. Taadala guddataan jedhama. Biyya kana keessatti biyya miidhagduu bareedduu kana keessatti fayyadamaa bal'inaan hin taane addunyaan nun barre namni illee nu mul'ate guddisee hin jiru. Ammaan kana naannoo kanatti wanti barbaadamu hawaasti biyya kanaa fayyadamu otoo qabeenya uumamaa ishee hin tuqamiin otoo hawaasti bakka kanaa hin buqqa'iin bakka kanatti faayidaa hin barbaada guddachuu hin barbaada. Wanti nuti jibbinu kana keessa biyya kana ka'anuun jedhan biyya kana ka'uun dandeenyu biyya kana maatiin keenya yoo ka'e warqeedha nyaannaa warqeen keenya kun yoo asii bade hin dandeenyu biyya biraatti gallee barahaa hin dandeenyu biyya kana teenyee biyya kanatti itti gargaaramuudhaaf biyyi keenya jaarsi ijoolleen qeerroon qarreen itti gargaaramuudhaaf baay'ee hin jaalanna itti gammanneen jedhe. Yeroo hojiin misooma haroo wancii jalqabamu waan ni gumaachina jedhanis dubbatanii jiru jiraattota kanneen keessaa. Gumaachummaa nuti gochuu dandeenyu naannoon kun humna qabna humna keenyaan bira dhaabannaa nageenya naannoo kanaa sineeksimnaa fi kanaan bukkeen dhaabanna. Uummanni keenya qaama barate uummanni keenya beekaa dhabu hirmaannaa hundayyuu hin dhiyeessu fakkeenyaa fi uummanni wancii achumaa dhufa keessummaa simata nyaatallee nama laatee nama tonfalchiisu jechuudha. Mootummaan kun seera qabeessan dhuguma galmaan gaatennaan uummanni keenya guutumaan guutuu maateriyaal barbaachisu hojjetoota bulchuudhaan hafanii raffisuudhaan laatallee laaqanallee dhiyeessaniiti tajaajiluudhaaf uummanni qophiidha. Nuti waan ittiin gumaachinu humna keenya amala keenya attuun hin jirtu attuu irraa dhoowwinee keessummaa gaggeessuu hin jaalanna keessummeessinee buna qabnu kenninee fi bishaan qabnu obaafnee biddeen qabnu warqee qabnu wajjin hin nyaannee kanaan gumaachinee gargaaruu danda'a. Gara fuulduraattis yeroo hojii misooma haroo wancii jalqabamu waan abdatan ilaalchisees akkas jedhu. Nuti asirratti gurmuumneeti turistoota gaggeessaa jirra. Waggaa amma kanaa hin hojjannaa turistoota faana warraaqna malee jijjiirama guddaa hin agarsiifne jechuudha. Sababni isaas maal inni turistiin baay'inaan hin dhuftu. Turistiin baay'inaan waan hin dhufneef naannoo kana hoteelli hin jiru. Rizoortiin turistoonni keessa bulan hin jiru. Nyaata barbaaddi, bulmaata barbaaddi, shaaworii barbaaddi turistoonni jechuudha. Garuu ishiin hin dhufti bardeema seenteet inni sana deebiti. Hoteelli haalli mijataan turistoota qophii ta'e asitti jiraate seera qabeessaan nutis fayyadamaa taana. Nuyi miti nuyi miseensa nama 50 yookiin waliigala nama 300 otoo hin taane jiraataan goda kana naannoo miseensa nama 1700 wayiiti. Ammi kun iyyuu kallattii adda addaatiin fayyadamaa ta'a. Piroojeektiin kunis immoo yoo dhufu tokkoffaa dhalataa naannoo kanaatiif carraa hojii ni uuma jireenyi uummataa jijjiirama fakkeenyaaf daandiin jiru ture uummanni rakkachaa ture bakka tokko bakka biraa deemuudhaaf hamboo walisoo deemuudhaaf kunillee furmaa hin furama ta'a. Magaalaa Finfinnee irraa konkolaataa kireeffachuun namoota 20 ol ta'uudhaan gara haroo wancii dhufanii kanneen daawwataa turan keessaa yaada isaanii nuuf qoodaniiru. እኔ ብርሃን እባላለሁ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት አሁን ስመጣ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ብርሃንን jedhama kan dhufne immoo Finfinnee irraati amma yeroo lammaffaa fi kanan bakka kana dhufe asuma bullee oolleetii kan haroo wancii daawwataa naannoo wajjin uumamaa wajjin bashannanaa turru haroo wancii haaluma amma jiru namni dhufee daawwachuu danda'a itti gammadallee osoo haroo kana irratti hojiiwwan kanneen biroo hojjetaman immoo caalaatti gaarii ta'a hawaasa naannoo fayyadaa carraa hojii uumuu danda'a. ቁጥር መጋላራ በከከነ ወያ ተስፉ ባላለው እና ቁጥራችን ደግሞ ለ25 ነን እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት ተስፉን ጀደማ ለሞተ ደም ሸንታኔት ገረነ ከንዱፍኔ አንገሩ የሮ ጀልቀባፍ ከነዱፌ ከናድረ ኡፌ በከከነ ዳወቹ ፈዋን ቱሬ ሰበምኒ ሳምኑ ሄሮቲኮ ዋንሱራን ተገሲሰኒፍ ፎዳ ቴሌቪዥናቲኒ ስላላን ቱሬ ሙሜ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደግሞ የሮ ሀሮ ወንጪ ረት ሆጂ ሚሶማ ኒሆጀና ጀደን ሄዱን ገመዴ osoo haroo wancii irratti hojii misoomaan jalqabamin daawwachuun qabaa jedheen dhufe jedhe sagantaa gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamu kanaan haroowwan sadan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 kan irraa jalqabee akka misooman kan ibsamaa jiru dhaabbileen garaagaraas deeggarsa misooma kanaaf ta'u taasisaa jiraachuu isaanii sabaa himaan biyya keessaa Faanaa Broadcasting Corporate FBC gabaasa. Karaan guddaan godina Booranaaf Gujii Bahaa wal quunnamsiisuu eegaccite jee hedduu ta'ee jira. Karaan kun riqichisaa lama naannoo Culliif Malkaa Gubaatti laga Daawaarraa lolaaf bubbeen eega cabeeyas tajaajila kennuu dhaabuu isaatiin namni walitti ba'uu dadhabee jireenyi illee qaaloftee jiru warri lafaa. Bulchiinsi immoo dhiyootti hojii jalqabuuf abdii qabnaa jedha. Soraatu warra lafaa bulchiinsa illee dubbise. Kunoo. Barattoole karaan kun karaa dheeraa liibanii dirree qaxxaamuree heddabra akka warri lafa jedhutti karaan kun karaa adduuti karaa jireenyaaf irra gatan warreen godina Gujii Bahaa kan nageellee Booranaa si dubbisne nama akka Abbaa Baruufaan nama akka Galmaa faani makan himatan karaan kun eessa fa'a. Nageellee Booranaa ta'uu faanii aanaalee godina Booranaa jiru yaadan mee aduma wayyalee eeggaa waachii dibuu aanaalee achi jiran guutuma guutuu karaan ittiin lafa hin ta'an kiiloomeetira 350 yookaan 60 ilmaa mayyoon.
Karaan kun karaa akkamii? Karaa gabaa guddaa godin gujiitti karaan godin Booranaa keessatti mul'isu. Ammi wanni jiru karaa kamiin wal dandanamee yoo martoo deeman malee. Karaan isin kattiin dandan jiru karaan isin deemtu kana hawaasa illa baadee buloora dhaqqee baasiyyaatti dachaa akka duraan kan faliin caalaa dachalan baasee deemaa karaan isin jiru. Kiiloomeetira hagam deeman jechuun karaa martoo akkana kanaan. Kiiloomeetira kun tokkoon galchuumaa maanii fakkeenyaaf nageenya Booranaa gabaasa irratti ibsadii mooyela gabaasa irratti kiiloomeetira dhibbaa afur yookaan ibsanii waan taate walumatti gara tilmaaman gara kiiloomeetira kun tokkoo caala deemaa jirti. Hojjechuu jalqabanii kana waan hojjechuu jiran fa'aa argite. Qabatamaan immoo gannaa wanni hojjetamee uummata as ga'ee jiru. Fulaan karaan itti citu kun ardaa maqaaneen. Galduma akka gubaatti ana gumee dallu. Warra lafaa gammiidha ifiitiin isa tunen. Nati baay'ee rakkachaa jira. Edikaattee namni amma ajjeela boona dafee kuma fagoo qof ashii ibsadii konkolaataatti hanfalee ittiin deemaa jira. Eessirra jette karaan kunin? Galaana guddayyaa godin Booranaatii fi godin Gujii kana waldaan jirtus balaan daawwaa kana hala. Amma kamiin taakkan balaan daawwaa kan irra yoo cite namni akkamiin wal taakkisiisa karaan dhibiin taakkaniin jira yoo taakkuu fedhan sila. Karaan dhibiin taakkaniin jiru namootaan bishaan taakuu beekanii siyyaammatee namni sun immoo beeksisaan yookaan immoo qarshii ibsadee dhibba kuni baaftee kintaakita malee karaan dhibiin asii kintaakita dhibiin hin jiru. Namni sana hawwatan jira? Meeshaan adda addaa uummata inni rafootillee baay'ee jira. Nama galma faani waan lagi kun waan citiitii karaa lagi daawwaa kan yookaan ammoo karaa cita kana maan irraa beektu? Lagi kun jira rafeessa galaanummaan sun nam fudhatee nam sun taatee isaatii fi achi deemee iltiin yaanu waan argin jirti. Duraan magaalaa kan irra yookaan gandoo jiran akka simmintoo karaan keeddee akka boobaa akka bulbuli magaalaa bulbuli akka na feeddee malka gubaa kanaan taakkanii hundatiin godin Booranaa taakkanii waajjin barnaan sooddi yookaan meeggaa yookaan karaa borborarmaan hajidhaasiitiin bokkul goomaatiin mooyyeleen mura turee karaan kun karaa bakkee du'a keenyaallee mooyyelee walqunnamsiisaa barbeedhaaf ture. Karaan kun immoo karaa immoo hajin hojjetanii yeroo dheeraa ture naannoo ji'a sagalaffaa keessaa hojjennaa jedhanii ammoo meeshaalee gamma godina Booranaa sun bitanii itti buusanii meeshaalee jiru fasidiidha fasisanii kennaan agarree yeroo sunillee ammoo hin balannadhaan simmintoo wayyaa xixiqqaatti gamsuun eegalanii ammallee fasaltii tokkollee hin deemin akka gammaatti kan hojjetu jira. Keessattuu iyyuu citiiti karaa tanaan malkaan gubaa kan guddoo miidhamteedha. Haalli karaan sun citee magaalaan kun gara iyyummaatti duubatti deebee jira. Andaraa fadalluu magaalaa kanaa yookaan madditii fi karaa kanaa jennee duraan argachaa turre karaan sun isa cite ammoo duubatti deebitee gara iyyummaatti jijjiiramtee illee yaannaa. Dilagamichi karaa guddaa kanirraa. Dildilchiluun sunii fi dildiluun malkaa gubaa sun karaa dildil lama cite jechuudha. Waan immoo dildil fakkeenyaa afaaraa jidduu gosan midhaasan sun waama uumiti. Sasaa birruu baaroo tumsaa Oromoo qilxuu jaarraa abbaa gadaa abishee garbaa haayilee fidaa maannoo mazannir haayila maariyaam gammadaa gara suurukii asaffaa shaaroo lammii batar abdii caalii shonee olii qaadingilii fi adamsaa abdoo.